soomana boru sabtiidhaa kana shawwaalii walirra dhufe waan ta'eef sooman namoon soomannuu gaafii hadisni guyyaa sabtiidhaa soomanuu dhoorkeeyyuu sananni isaa akkami yoo hasani ta'e ulamaan akkami jam'ii godhan waa lamaan kanarraayin himuudhaa deema hayyee haa waliin karaa seennu hadiisa yaa rabbi tasiif jechaa godhe hadiisa kanaan ekki janiin ulamaan da'iifa janiin hadiisa guyyaa sabtiidhaa soomanuu dhorku illaa fi mafturida alaykum hadiisa juu da'iifa janiin warri hadiisa da'iifa godhe ibnu taymiyaa ibnul qayyim muhammad saalih al-uthaymin tahawi imaamu maalik ahmad ibnu hanbal awza'i hadiisni da'iifaa ja'an ammoo sheekha wallo hadiisni da'iifa ja'a baharul muhiit as-sajjaaj khanarratti qaala al-jaami'u afallahu anhu qad tabayyana bima sabaqa anna alladhi yatarajjahu jawaazu sawmi as-sabti لصحة الأحاديث بذلك حديث نمو قجا سبتي دا دوركو فالظاهر عدم صحته للاضطراب المذكور أكجي حديث نقجا سبتي دا إلا في مفترض عليكم قدر كما إسن الرقو دائما مالي هنصوماني ناجو دئيف وانتيف مضطربي اضطرابك وانتيف soomanuutu irra sirriidhaa dhugaasaati itti beeynaan jee dubbiirraa tanaat irra raajii haa qabadhu hadiisni guyyaa kana dhoorku da'iifa saniifuu soomana guyyaa sabtiidhaa ni soomanama sheekh ibnu baaz biratti ifraadaa fi walaa kaanii hundi isaatu ni taaja muhammad saalih al-uthaymin biratti immoo ifraanni illaa li'udhrin dhoorkaadhaa illaa ma'a ghayrihi nahyiin khaasun bil ifraadi jechuusaati Uthaymin albaanii biratti immoo nahyiin waajiba waan hin ta'in guutuma dhoorkaadha je haaya hadiisa jarri kun da'iifa godha warri dhageessan kun sheekul albaaniin hadiisni hasanun li ghayrihi jea eega hasanun li ghayrihi ta'e hasanun li ghayrihi eega ta'e je munaaqashaadhaa fi falmaan na guddatee je hadiisa kanarratti hadiisa nahyi ifraada jum'aadhaa guyyaa jum'aadhaa kophaan baasinaa kaju san gartee guyyaa jum'aadhaa kophaan soomaninaadhaa illaa an yasuuma yawman qablahu aw yawman ba'dahu hadiisa ju guyyaa jum'aa as keessa wayii siimamuu deema adda baafadhu guyyaa jum'aadhaa guyyaa tokko yoo isa dura soomantan malee guyyaa tokko yoo isa booda soomantan malee guyyaa jum'aa kophaan soomaninaadhaa sayya haaya hadiisni tokko atasuumiina gadan asumti amsi idan faaftirii oo kama qaala sallallahu alayhi wasallam hadiisni kun tokko muslim keessa jira tokko bukaarii keessa jira hadiisa maalirraa haasa'u jirramma guyyaa jum'aa kophaa soomanuu dhoorku guyyaa jum'aa kophaa soomanuu hadiisni dhoorku kun guyyaa tokkotti idaadhu ja'a takkaa isa boodaa takkaa isa dura guyyaa tokko jum'aa boodaa yoo itti idaatte sabti guyyaan suni beekadhumma guyyaa soomana guyyaa saftiitii wal tuqoo deema hadiisa kana kadhoorkaa guyyaa jum'aadhaa kana garte kophaa soomanuu kana yoo saftiitti idaatan malee kajuu kana fi guyyaa sabtii sunnaa hin soomaninaa kajuu kana na harkaa waliif fidanii jee sheekul albaaniin kunoo kaniin barruudhaan as jala isinii kaayee kana jam'ii sheekul albaaniiti barruudhaan as jala sii kaayeetiin jiraanii dubbifta afaan oromootiin siifin hima jam'ii tana
lakkoofsa kitaabaa kunoo irra sii kaayeetiin jira footoo gara jalaa kanatti dubbifattee feetu onlaayinii irra barbaaddatta hoggaa kitaaba kan akkasi qabatti sheekarraa qaraatu gaafadhu jam'ii tana jam'ii sheekul albaanii kana kam jettee gaafatta akka sheekul albaaniin jam'ii godhe kanatti guyyaa san soomana waajibaatiin oollee moo sunnaan oollee jettee gaafatta. Jam'in akki jettu siif hin fassara. Akki juulaa kunoo jam'in isaa ati barruun asirra si kaa'e barruunis ni dubbifatta sagaleen mana dhaggeeffatta. Haa akki jiru an jam'iin kun fabadaalii jeelaal allaa ta'aaruda walhamdulillah. وذلك بأن نقول من صام يوم الجمعة دون الخميس نمني قيا جمعة خبا صومني خميسني ودوافو فعليه أن يصوم السبت سبتي اتداتو قبا بيخي قاما سبتي صومنا سنان صومن نور والتاني ريفو مذهب شيخ الألباني رتي مذهب جنان جولين مذهبني أكشيني فهمي علمي اتقبتي خرائني ردو فساني مذهب جان خنو ختامني مذهب شيخ الألباني جاني مالم تميتي سمال جانجي هايا أكاسيت مذهب شيخ الألباني رد دبين كان فعليه أن يصوم السبت جان Orka guyyaa Jum'aa dheefa sabti itti hidhatee soomanuu qabaa. Bar Sheekul Albaanii irraan siimu jira. Barruun as jala see kaayatanaan sii dubbisu jira. Taniin gara jala see kaayatanaan sii dubbisu jira. Haaya boo. Faalee ayyasuuma sabta. Wahaadaa fardun alee isarra dirqamaa jaa. Soomannummaan sunnaa moo? Liyanjuwa akka nagaya bahuufi min ismi dilii mukhaalafatihil ifraada. Jum'aa kophaan soomaninaa waan juusan jalaa bahuuf saftii itti ida'atuun isarra wajjabe dilii dhoorkaa ifraada kophaa jum'aa qofan soomaninaa jiru dheefa saftii itti ida'atee soomanuun isarra wajjabe liyawmil jum'aa. فهو في هذه الحالة يروتن حالة خنا خيستي إني داخل في عموم قوله في حديث السبت إلا في مفترض عليكم خيس سين جيران جاجي شيخ الألباني أكن جي جمعي ختامنا خنا كابو سلسلة سيا حديث عننا إرواء الغليل عننا فتاوى شيخ الألباني في المدينة والإمارات عننت أكيد أكبر هايا amma kam goota gaa jam'iin tun afaan oromootti dasiibee silaati. Hadiisa lamaan naarkaa waliin xuyinaan jee dirqamuma kanaawuu jalaa bahuudhaaf laa takhussu yawmal jumaa guyyaa jumaa kun qopheessinaa bisawmi yawmin soomana guyyaa tokkotti qofaan illaa an tasuumuu yawman qablahu aw yawman ba'dahu guyyaa tokko yootti hidhaattan malee isa duraa takkaa isa booda itti hidhaatti taanaan eenyutti sidaachisu deema sabtii. Nuti duru wanni irra wal didu jirru waajibaa miti sunnaa. Soomanuma sunnaa kana ifraanni jum'aa dhoorkaa. Dhoorkaa nabii kana kabajuuf itti dalaguuf sabti itti hidhaattee soomantaa sunnaa beeki. Waajiba irra duraanuu waliin dinne gaa haasonni keenya sunna irra jiraami. Sunnuma kana ka jum'aa kophaa soomanuu sunnaa dhoorkamte san sabti itti hidhaattee soomantaa jee. Sabti itti hidhaatuun kun dhoorkaa nabii san kabajuu keetii jee dilii san jalaa bahuu deemta. Dilii tana jalaa bahuun akka nama waajibatti dalagee illaa fi mafturidaa seentee jirtaa jee ahsanta gaariidha. Haaya akkasittiin oolaan kalaas ta'e sunnaaniin oole moo duuba guyyaa san waajibaaniin oole. Sunnaan oolte yoo jette illaa fi mafturida seenee jee sheenii. Jam'ii dhabar yoonii fi waajibaan ooleette waajiba irra duraa yoom wal khilaafne. Akkana jettee sheeka gaafatta sheekarraa qaraatu gaafatta ni deemsisaayii dubbiin kun jettaan sheekul albaaniin gaafattu sheekarraa qaraatu gaafattaan jee waa si barsiisuu hin ammeessin joolleen qabdee danqaraa sidha huumannaa akka kiyyaa kuyyoo sitti mirreesii wayyaadha. Jam'iin kun ni deemsisaayii sheekarraa qaraatu gaafadhu sammuu ta'e gaafadhu
afaan beeytuun sii fassare irra deebii irra dhaqadhu kun jam'ii Sheekul Albaaniiti akkana hayyee nagawuma jeen jenne itti lafa'ee jammee dhugaasaati ilmi kabaje Sheekul Albaanii dhannini adda baafadhu dubbii soomanni dur sunnaa arra deebi'ee waajiban ta'u abadan sunnaa fi waajibni harka rabbii jira shari'aa jira sunnarratti malee waajibarra waluuntinne laal abbaa kiyya ilmi naasii galtu baay'ee faxina ilma dhiiraa sunnarra walintinne waajibarra waldinne maali waajibarra walintinne sunnarra waldinne sunnuma kana nabiin keenya kiyye yoo guyyaa isa boodaatti idaatan malee sunniyyummaa isaatiin guyyaa boodaa itti idaana malee waajibinnaa isaatiin ittiin idaanu laala baay'ee. Ati gaa tiitichi madaa maleen beeku janii hogguu ilmi dasiibaaf na jaan sheemaarra qeeqe dhawanii afaan si cabsanii. Ilmiidhaa fi haasawni qeequu walitti hin dhufu hin baalagaayin akkasitti dhiifama naa godhi hin baalagaayin. An shee abaluu naa tuqu dhageesse ati wahuma akkanaa qofa qaray waaddan baafatini rabbi barakaas hin dhoorkin mee tasheekaatti deebita mee deebisaa kenni dubbitan. Kanala kun akka karaa nagaatiin kun deebisaatti kenni akki jee nabiin keenya sallallahu alayhi wa sallama guyyaa tokko yoo boodarra fiddan malee jee fidu qabaa jee Sheekul Albaaniin duuba yoo fidde guyyaan sun sabti sunnaan illaa fi mafturida jenne sheekh hadiisni wal tuqe kaayii jennaaniin ikki jee illaa fi mafturida kanaawu seene jiraa jee guyyaa boodarra tokko yoo fidde malee dhatti dalaguun sunuu isarra wajjabe akkam adda baafatta kunoo barruun seekaa ilaalaa jala kanatti kitaaba inni qabu wajji awwanni adda sii baasuu fedhu akka ati ilmi qo'attuun barbaada qofa haya asirratti deemsisee sheeyni wal lokkiju ilmiin sirra walil dhabin hogguu barooduu feete eega waadda baafatte booda baroodi kasi jalli hunquuftuudhaa hin baroodin si jalaan hunquuftu an boollaan sii qotee na dhageesse boolla sii qoteetiin deememma haya karamittiin si dabarsuu deema akka haanni hogguu ati fi harkifte mataa si seenu laa dibicha gaafa duraan eenyeessin akka haanni mataa si seenu akkasiifin akkas godhe ni taa'us waajibarra wal dhabne duraan sunnarra wal dhabne sunnaa guyyaa sabti itti idaatuun waan isa waajiba godheef waajibarra waluun dhabne sunnaan ooluu hiyyaa wajjiini waajibaan oolteen akkami adilla fidda yoo kun eeganaa ka wajjabu taate waajiba taatu nuti waajibarra waliin khilaafne alhamdulillah yaa ilmi baga rabbii wal nu garsiise wallahi sinje waajibarra waliin dhabne nuti sunnarra wal dhabne haayaboo duuba akkamii duuba ni fiddaqa Sheekul Albaanii misiin baana xilama an darasaa malee an nama guddaa namni sheekotii tuqu hiyyaa miti himaatiin ola gisee hunte an namni ka ilmi dabaafatu barbaadu qofaa kiyya hin deemsisuu asitti himu kiyya akkatti hin deemsisu yoon siin jee shee abalurra beeytaan ta'e wayi nama gadhaab diire tanaafin haada sii dhaabee ilzaama jaa warri fanni jadalaa falmaa beeyta hanga abbaan dadhabutti haada nyaqa itti gooteetti dhiifta namticha gaafa salaata balleessee nabiin awan deebi'e salaanne salaatii jeen hanga abbaan itti amanuuti deebi'e salaatee dhufe awoon salaanne deem salaatii jeen salaata kana maleen salaatuu ni beeka nabiin himaa deebi'e salaatii jaan akka inni itti amanee ilmii fudhatuufi atis jam'ii tana sheeka geekee gaafadhu wannin siin jeef akkuma agartuufi gaduu naan dhaabbattu yookaani haya fixeetiin jira ka Sheekul Albaanii ka sheeka wallottiin sii deebi'a akkije hadiisni da'iifaa je waalaa taqdiiri sixatii akhii nama yoo sayaawuu ka ta'u taate hasan kamaa qaala Sheekul Albaanii silsilaa sayyaa hasanun ligayrii jee bar yoo akkasillee ta'uu taate je baarul muyitti kaniin footoo as gubbaa sii kaaya kanarraa hin siimu jiramma akkije yoo niu hasaniu ka jennu taate
hadiisa isarra sayyaa dura dhaabbatu hin danda'u je. Kunis hadiisa kabajii haa Nabi Muhammad je kanaasi. Tokkicha san qofaa miti kunoo kun Bukaarii keessa jira kun Muslim keessa jira. Alhaaziru muqaddamuun alal mubiihi atasuumiin aga dangizeenni juusan maa nabiin akkas hin jiin kaa'isan. Amma akka gootu. Alhaaziru muqaddamuun alal mubiihi hoggus nabiin jechuuni. Atasuumiin aga danjee idan faaftirii jee illaa yooman ba'dahu jee hadiisni kun haazirii kun mubiihii kana nabiin gaafas dubbii tana ni wallaale akkas jechuu adabad haaya kootu akkasirratti deemsisee akkiyyee yoo akhi nama hadiisni kunii sayyataa kajettu taate falaa yaqwa hadiisni hin jabaatu je. Hadiisa isarra sayyaa kana dura dhaabbatu irratti. Waalaa taqdiiri siyatii falaa yaqwa limu'aaradati ahadiithil jawaaz. Hadiisa sabtii soomanuun ni jira juu dura dhaabbatu hin danda'u je. Tokko Bukaarii keessa jira, tokko Muslim keessa jira. وهما المذكوران في الصحيحين حديث جابر وابي هريره المذكوران في الباب وهما في الصحيحين وحديث جويرة المتقدم وهو في صحيح البخاري سندت يوجت حديث خنا دور دابتون دندوجه يو حسنوته ضعيفتانا نيو ضعيفاجه خرا غبابا خشيخ والله خنات الرسري guyyaa jum'aadha sabtiidha ifraada khani ni sooma nama hadisni da'ifa akka kitaaba sheekha wallo raaxa isinii me kanatti dubbiin tanaa irra sirri jam'iin sheekul albaanii akkasi jam'ii san jala gaafii jiraanis irreeffata borokas inni soomanna insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.